Sama lalapot. Himata jalala anarratti bante sinjalate male jaragamu batifin kalesi arafisi filedata darlamanu osobon suana jalate namni dari yodimu bodi ana Jalagamu dabamte fin kalesi anafisi filedata. Ashama harka fuune kabajamtoota fi daawwattoonni kennallee akkam jirtan nagaa keessanii fayyaadha alhamdulillah akkam isinit jiruun maal fakkaatti Alle wasalan anta walitti deebinee jirra waliin habashannan qophiin anta qabadhee dhiyaadhe immoo qophii haala malee namatti tolu keessaa isa tokkodha. Innis immoo kan anta qabadhee isinii dhiyaadhe weellisaa tokko jaalatamaa fi kabajamaa akka malee namatti tolu keessaa isa tokkodha. Yeroo sirba isaa dhageeffatan haala gaarii namatti tola. Akkasumas wanta dabarsite hunda yaadachuu kan dandeettu keessaallee isa tokkodha. Innis eenyu yoo jette Farahaan Suleeti. Farahaan Sulee weelloon inni baase hundi akka ajaa'ibaa kanatti ka namatti tola. Namni kamiiyyuu yoo Farahaan Sulee dhageeffatu bakka jirru hin beeknu jechuu jira. Kanneen keessaallee immoo ijoolleen umrii 18 ta'e hanga 24 Farahaan Sulee jaalalaan nu maraachee jira akkam hoyyaa jedhan. Daawwattoonni kiyya immoo maal jettume waan kanaaf Farahaan Sulee sirbi isaa haala malee nutti tolee jira jedha namni hundi. Keessattuu immoo ijoolleen hanga 24 jiran immoo Farahaan Sulee adiidhaan maraachisee jira. Sirba Farahaan Sulee yoo dhageeffannu maraachuuf taanaa jedhan. Nuti yoo maal jennaan Farahaan Suleetiin awwa Farahaan Sulee oduu afaan Oromootiin akka afaan Oromootiin akkanatti baastu kanaan oduu abbaaf yoo arabni maraattii jennaan. Weellisaan Farahaan Sulee haala gaarii namatti tola. Farahaan Sulee immoo sirboonni isaa hundi kanuma jaalalaa bichaadha. Farahaan Suleetiin nu jiraadhu jennaan. Awwa Farahaan Sulee kanaan yoo isa dhageeffattu sammuun tun immoo boqonnaa na argatti jedha. Mucaan tokko immoo Itoophiyaa irraa Abdulaziz An sirba Farahaan Sulee yoo dhageeffadhu bakkuma jiru isin beekuu jedha. Farahaan Sulee ijoollee Dubaay, ijoollee Beeruut akkasumas Suudii Kaayiroo kan jiraniif Farahaan Sulee yoo dhageeffatan waa'een jaalalaa tun akkana godhatti onnee keessa. Farahaan Sulee jaalalli isaa yookiin sirbi inni baasudha nama hedduu jaalalaan qaban, nama hedduu ka haadha manaa waliin beekamu, nama hedduu kan fuudhinuu fuudhe. Farahaan Sulee ajaa'iban jechuu jira bad. Sirba Farahaan Sulee kanaan buhaaraa isiniin jedha bakka jirtan hundatti daawwattoota keenya. Sandura ogunda dibia ijuman se arbu yomin daraba sinin de madam mangut
guutuun ergadha yaada keenaa himi siini maarii hadda jiru toosa daada yooni nansi dhabe jaalala jollu sirratiin abaabe takkitti jibaata maangutoo ergadu diidanni araarfadhu fudhuunaan batadhu jiinaa koot marii qadaadannaa deebu jaalalaasan darraa walii bahanaa yaada walii gallee jaalala soorannaa aadawii jaalalaa keenya garaa gubnaa haasida jaalalaa keenya garaa gubnaa Yonti falilta amma maduftan nalanna hafta jalalati namni narrabe wan agarsiisa qubana laata karayonti falilta amma maduftan nalanna hafta jalalati namni narrabe wan agarsiisa qubana laata nuftaatee jirtaa jennaan maal jettani isin daawwattoonni keenya Farahaan Sulee jaalalli isaa kallattii namatti dhufa abbaan beeyne yoo ta'e malee namni waa'ee jaalalaa beeku Farahaan Sulee yoo dhageeffatu ka dura itti dukkanoofattellee itti ifaan Sulee kana sirba isaa garuu sirbeen beeku garuu yoo dannasummoo sirba isaatiin akka ajaa'ibaa kanatti tola. Farahaan Sulee yoomuu sirboota jaalalaa kanaan akka malee baasu akkuma nama lotoriin bahee kanatti gadi dhiibu. Farahaan Sulee jaartitu ittiin dannasa, jaarsatu ittiin dannasa, dargaggeessa ittiin dannasa. Farahaan Sulee namni kamiiniyyuu ni jaalata sirba isaa. Wayi maal jetti daawwattoonni kiyyamoo? Maal jedhee sitti taayamu sirba Farahaan Sulee yeroo isa dhageeffatu anu yoo ciisus halkan yoo deemus hirriba keessatti dhufuu jalqabee Farahaan Sulee. Namni kamiiniyyuu yoo Farahaan Sulee dhageeffatan haalan nama yaani kan jaalabeen illee bee jaalala bariisin jira Farahaan Sulee. Ayyo maal jennaan nuti gurbaa kanaan daawwattoota fayyamee maal jechuu ni dandeenya. Haala ajaa'ibaatiin nutti tolee Farahaan Sulee ammallee yeroo kamiyyuu sirba jaalalaa gadi nu dhiisennaan haayiboo maal taati? Farahaan Sulee namni kamiiniyyuu dhageeffatte ni mirkaanta ka dura kosii ta'ee taa'u hundi. Daawwattoota namni kamiiniyyuu sirba Farahaan Sulee akka dhageeffatte isinii eeyyameen jira. Namatti tola bara akka ajaa'ibaa. Akka guutuu Oromiyaatitti Farahaan Sulee sirba jaalalaatiin beekamaadha. Keessattuu
Farhaan Sulee sirba jaalala baasu eenyumaa hin jiru natti fakkaata. Yeroo heddummoo warri Dubaayillee bilbilaniitiin sirba Farhaan Sulee si affeerree namaan jedhan. Namni kamuu ale wasaalan jennee fudhanna kanumaa laa jennure. Akkasumas Itoophiyaattis Oromiyaattis afaan Oromoo warri haasa'aniif afaan Oromoo warri beekan beeytonni hedduu sirba Farhaan Sulee ni dhageeffatan. Yeroo qama'an yeroo mirqaanan ni dhageeffatan. Shaafaa ittiin jettu shaafateen jetti jarri boo haay shaafateen jedhiin jedhu namni yeroo hedduu dhageeffatu yeroo shaafateen ofirraa ta'uu fi yeroo shaafaa jedhu sirba Farhaan Suleetitti fayyadamuu isaanii ni beekaanis. Daawwattoonni kiyya mee yeroo tokko tokko sirba Farhaan kana akka dhageeffattan ani immoo yeroo hedduu sirba Farhaan dhageeffachuun jaaladha. Sirboota guutuu keessaa sirba Farhaan yeroo hedduu ni dhageeffadhaan. جللاي والتبنت الناس ما لي حلالا يا اللي بالراس صاغي جللاي والتبنت الناس ما لي حلالا أين بجللا تفنى الراي لا لا نجيا النسيت جرا موتنا كركبتي ويراني هابط إلى بجال لا يجوفن ويراي إلى لا ونيتيا النسيت يقرا ويقرا أسيا مركاجب موتنا كركبتي ويراني هابط موتنا كركبتي daawwattoota kiyya akka sirba Farhaan Suleetiin bashannantanii akka ittiin bohaartan sirbi Farhaan Sulee yoomis taanan ajaa'ibsiistes abbaa manaa achi lafa isa keettis ofitti as deebisi sirbi Farhaan Sulee maal jedha ofitti as deebisi jedha jaalallee kan qabnes jaaladhuus hin jedha sirbi Farhaan Sulee yeroo dhageeffatu. Namoonni kamnis yoo bashannan yoo qamaa yoo ofirra shaafateen jedhu yoo haay ni jiraami shifeertoonni illee kan akka hiyyaa yeroo makiinaa biyya tokko tokko ofirraa fa'aa ooftuillee sirba Farhaan Sulee yoo dhageeffattu keessaa bu'iitiin ta'aan faddal jedhisiin jedha. Namni kamiiniyyuu akka ittiin bashannu akka ittiin bohaartan akka sirbi Farhaan Sulee kun hanga afaan Oromoofaatiin bahe hojii Arabiffaan bahe Arabdoonni maraatti jedhanii mee daawwattoonni immoo isin maal jettan? Na ajaa'ibi akka ajaa'ibaatti sirba Farhaan Sulee kana hedduu dhageeffadhaas hedduu namatti tolas akka ajaa'ibaatti waa'een isaa waa'ee jaalalaa qofaadha ka beekutu beeku ka jaalalan beekne immoo korma kosii ta'i immoo korma kosii keessa maal inni beeku dabakula haay kammoo waa'ee jaalalaa beeku gati qabii dhageeffadhu haalatti sii seenaan siin jedha akkasii waliin bashannanaa waliin bohaaraa yeroo kamiyyuu gammee yuutuubiin immoo waa'ee jaalalaa qofa ergaan inni isin dabarsu kanaaf qabsollee dorgommiillee al tokko tokko waan isin bashannansiisu hunda faddalu kullukum yes kagaleef immoo inuma galaa kan galleef immoo waraayii jetti Suudaaniin akkasii sirba Farhaan Sulee kana akka dhageeffattan isin jedha umri 18 hanga 24 anuu isinii heeyyame Farhaan Suleen isaati.
Ya kanu kuba hurra galta bahadin sifai ya dunya inna ya dutta ya dutta gabara si wal farisi dinan dubbate ababu jarala gafasun fi yarda bate habarti to kallo ya kallo